Ajaja adda addaa gaggeessa akkasumas sanatti bikka kanaas haleelaniiti turan jechuudha mootummaan waraanni Ameerikaadha. Amma gartee dubbiin inumaatu baandara baastana keessatti bikka gartee bishaan qulqulluu ta'uu manni gaa magaalaadha irraa arkatee ittiin jiraatu sani keessaan edaa haleelan. Kanarratti namni hedduun haalaanii yaaddawaa jira. Maaliif yoo jettan Iiraan amma nutis gartee waan Ameerikaan goote kana warreen ollaa keenya irratti goonaa jedhaniiti odeessaa jiran. Keessaafuu biyyoottan akka Saudi Arabiyaa, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates naannoon kun hundinuu ifii isaaniitiif lafa gartee deezertiidha. Okay? Lafti deezertii lafa goggooyduudha. Bishaan hin qabdu. Amma asis gartee akkaataan bishaan itti argatan bishaan baharaa kana tooftaa adda addaatti gartee xalilchaniiti. Bishaan baharaa soogiddo qofa tooftaan isaan gartee itti godhaniin tooftaa jabduudha. Amma gaa waraanni Iiraan akka jechaa jirutti nuti bikka bishaanii kana hundaa gartee ni diinaa jechaa jiran. Keessaafuu biyyoottan Arabaa kana akka jiranitti yoo hasan godhan taate ummanni gartee biyya san keessaa deemuu qaba. Dhugumatti gartee bishaan yoo narkanne gaa rakkoo hamtuutu nama qabata. Amma fakkeenyaaf yoo gartee Kuwait fa'aa akkasitti haleelan taate, Saudi Arabiyaas akkasitti haleelan taate, deebitee biyya akka gartee Bahrain tanaas yoo haleelan taate, namni naannoo sanirraa deemuu malee wanni takka illee nuka isaanii hafe hin jiru jechuudha. Bishaan hedduu murteessaadha. So wanni Iiraan arraan tana Ameerikaan arraan tana goote tuni kanaaf karaa bantee jirti jaaniiti hedduu nama odeessaa jiran. Akkasumas sanitti gama Iiraaniinis akkuma gartee asirra gartan Iiraanis Azraq military base tan gartee Jordan jirtu. Bikka kalee ani sinimaa ture bikka Ameerikaan komandoota isaanii hedduu fidanii jiran kan inni siniin jee bikka kana edda galgala sinimaatiin ture isaan ammoo akkasitti haleelaniiti jiranii. Akkasumas sanitti Kuwait keessaas bikka adda addaa dhawanii jiran, Bahrain keessaas bikka adda addaa dhawanii jiran, miidiyaaleen gartee akka jechaa jiranitti misaayilotaa fi diroonnan Iiraan marsaa tana ergan 70 bikka barbaadan haleeleeti jira jaaniiti odeessaa jiran. Yoo gartee gareeleen biraa nuti diroonnan Iiraanii fi misaayilota isaanii dhibbatti qabnee jirra takka buufnee jirra jaanii yoo odeessanillee taate garuu immoo 70 waan barbaadu san haleelee jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? So saniifiin isinin jaama fakkeenyaaf gartee biyya akka Bahrain tana fa'aa Kuwait fa'aa gartee akkasuma sanitti biitigaa akka Saudi Arabiyaattis yoo bikka isaan bishaan irraa arkatan kan Iiraan deebii Ameerikaadhaaf kennuuf jecha gartee yoo haleeltu taate maasalaamaadha jechuudha lafti gartee lafti tun hundinuu lafa goggooyduudha bishaan hin qaban. Bishaan isaanii gartee desalinationiidhaan tolchaniiti gartee bishaan xaliila godhanii akkasitti biyyaaf hiraa jiranii jechuudha. Kana gartee qalbiidhaan quba qabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay? Okay. Itti aansuudhaan wanta gataniin isin garsiisu akkumaan gartee isinii himaa ture mootummaan Iiraan Saudi Arabiyaa keessa haleeluuf teessiin isiniin jechaa ture. Okay? Kana gartee dhageessanii jirtan. Oduun tuni inumaa deemtee kunoo akka gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Ameerikaatilleen haleellaa kaampii waraanaa Prince Sultan tajaaniin tan gartee Saudi Arabiyaa keessa jirtu haleelamuuf deemti jechuudhaani akkuma gartee na duuba gartan kanatti meeshaalee jirtu hunda gartee lafarraa yaasaati jiran, kaasaati jiran, baasaati jiran. Okay? Xayyaarotaa fi waa hunda gartee tuni kaampii waraanaati. Akkuma gartee gubbaarra gartanitti duraan amma haalaata gartee jijjiirama lafarra jiru jechuudha.
gara kanaanis yoo laaltan laala waan gartee duraan jiru hunda akka gartee haasaa jiranitti jalatti isin mul'atu kuni duraanii kun immoo wanni kun hundinuu gartee hi'eeti jira bikki tuni haleellaa amma dura gartee warri Iraan irra gaggeesse okay so lolli kun gartee daranumaati babal'achuudhaaf deema tooftaa adda addaa itti haa fayyadamanii malee kunoo Ameerikaanis gartee Saudi Arabiyaa keessas kaampii waraanaa akka haleelamuudhaa deemtu quba qabanii inumaatu gartee marsaa tana waraanaas meeshaadhaas dura haasaati jiran because yeroo dabartee kaampii tanatti gartee haleellaa jabdutu gaggeeffame xayyaarota Ameerikaadhaa hedduudhaatu dhoome akkasumas xayyaara basaasaa guddaa gartee kan doolaara miliyoona 600 ol ta'u kan jaansanilleen kaampii tana keessatti dhoome jechuudha. Okay? Kanaas gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. So akkuma gartee na duuba gartanitti kaampii misaayilonni warra Iraan 70 haleellaa isaanii galmaan gaheeti jira jaaniiti gaa odeessaa jiran. Alright? Duuba tanaatani gidduu oduun isinii himuu barbaadu oduu gartee isin hundinuu qaceeloo dhaguu qabdan taniin haleellee waa xiqqoo irraa isinii himaa ture arraan tana pirezidaantiin biyya Tarkiidhaa Erdogan paarlaamaa isaaniitti haasawa bal'aa gaggeesseeti jira. Haasawa isaa kana keessatti Prime Minister biyya Israel isaa fi gartee namticha Jarman duraan bulchuu ture kan lola addunyaadhaan lama daarratti nama hedduu fixe yaanii gartee haalaan namayyuu qubatti laatu san isaan lamee wal fakkeessuudhaanii dubbataa jira. Jarri lachuutu nama dhiiga namaatiin jiraachuu barbaadu warra dhiiga namaa dhugu jarreen kun namarraa hin taane jeeti gartee pirezidaantiin biyya Tarkiidhaa irra deddeebi'ee haasawaa jira. Kana keessatti gartee qabxiileen gurguddoon takka ta'e inni irraa dubbate mootummaan Tarkiidhaatu mootummaan Israel takkaa'u gartee Netanyahuun Tarkiin boordara keenya qofa gartee akka nuti irra teenyee eeggannu sanitti gartee hubataa jira. Kuni dogoggora. Okay? Inumaatu jaa nuuf sararaa diimaan dura dursoo gartee Aleppo irraa eegala. Aleppoon tuni gaa magaalaa Siiriyaadhaati. Siiriyaa walakkaa jirti. Achi booda jaa gartee Damaskas booda Beirut. Bikki sadeen tuni yoo tuqamtu taate nuuf sararaa diimaa dabranii jiranii. Tanaafuu guututti gartee waraana irratti hirkannee deebii godhuufi dhaaf nuti qophiidha jechaa jira. Haasawni isaa kun irra hedduun isaa afaan diploomaatiin haasawaa jira. Garuu immoo nuti lolaaf gartee takkaa'u gartee haleellaa Israa'el irra gaggeessuudhaaf qophiidha jechaa jira. Karaa biraatiin lola isaanirra banaa jira jechuudha. Okay? Garuu gartee wanni nama dhibdu takka Erdogan amma irrii baakee moo waan deemaa jiru kan hin arkumo beeka moo daldala isaa gartee daldala isaatii fi daldala ilma isaatii qabatee jabeessee itti fufuu barbaadeeti. Magaalaan Beeruuttee inni ja'utuni guututti xiqqoo malee guututti barbadaawaa jirti. Eega kalee dheengadda akkuma yaadattanitti warri Iraan sararaa godhanii sararaa kana yoo dabartan nuti isin haleella jaaniini warri Israa'elis hay sararaa gootanii mee kunoo nu laalaa jaaniini gartee akkasitti hogguu isaan kibba Beeruut irra deddeebianii dha'uun booda Iraan deebii gooteefi turte. Okay? Amma immoo inni magaalaa Beeruut maaliif maqaa dhawa? Beeruut tuni yoo xiqqaatte baatii 6 oliif haleelamaa jirti. Yoo xiqqaatte baatii 6 oliif. Okay? Akkasuma sanitti yoo laaltan magaalaa Aleppoodha. Magaalaa Damaskas Siiriyaa keessa hogguu magaalaa tana maqaa dhawu warreen biyya tana durutu soo Siiriyaa kuffise eenyu faadhaan isin jechaa ture warri yaadattan.
mana keessa yoo jirtan Siiriyaa tana duraan eenyu kuffiseen isin jechaa ture yoo yaadatamee barreessa maqaa Gafaan isinii himaa ture san gafaan isinii himaa ture darasaaleen tiktaakii fi yuutuubii irraa maali feesbuuk irraa iyyan tokko nagarre warreen gartee poolitikaa addunyaadhaa hin beekne alshaaraa namticha Siiriyaa gaggeessaa jiru kana akka gartee ulamaayii warra maarreedhaati imaana qabaa jinniidha warra biyya maarreeti yaanii gartee warra inumaatu gartee akka farsaa turanati waa hundaafu oggunan asirratti namtichi kun basaastuudha warra Israa'elii fi Tarkiidhaa fi Ameerikaatutu isa bikka san kaa'ee kaniin isin jechaa ture yoo yaadattan ni yaadattaniimi amata dabarree jira kaniin isin himaa ture namtichi kun daleeyduu jiraati ifiifuu gartee jara gartee maqaa wantaatiin akkasitti maqaa amantiitiin lola gartee biyya hedduu keessatti gaggeessaa ture san guruppii san irraa inni on guruppii san irraa ta'eeti akkasitti waraana Israa'el wajjin mootummaa Siiriyaa ta duraanii lola irra gaggeessaa turan arrammoo jarreen kuni maaliin isiniin jeebaran gaafa san isinii hime buututti wanni nan gaafa san isinii himeetu arra ta'u jira jarreen sadeen kun kan gartee mootummaa Siiriyaadhaa tana garagalchan ifii isaaniitiif ajendaa takka walitti hin qabaniin isiniin jee boodarra Siiriyaa tana keessatti Tarkiidhaaf Israa'elii wal loluu ta'an isiniin jee yoo yaadattan viidiyoo gartee ni jira yuutuub irra dhaqaa laala Tarkiidhaa fi Siiriyaa wal loluudhaa Tarkiidhaa fi Israa'eliitu Siiriyaa keessatti Siiriyaa tanarra wal loluudhaa ta'an isin jechaa ture maaliif ajendaa waliin qaban isaan yeroo sanitti Bashaar al-Assad qofa aangoorraa hombolchuudha malee waan fuuldura ajendaan Israa'el barbaaddu waan biraati Israa'el Siiriyaa akka jirtutti fudhachuu barbaaddi guututti inumaatu ammaa'u bar magaalaa Damaskas irraa kiiloomeetira 10 jiranii warri Israa'el lafa isaanii fudhatanii akkasuma san Siiriyaa keessa bikka adda addaati irraa warri Israa'el waraana qaban baatii takka dura naannoo duraan warri gartee akka UN'tti warri Siiriyaatis warreen Israa'elis waraana keessa naquun qaban jaanii ni dubbatan naannoo Golan Heights tajaaniin Israa'el amma guututti fudhatteetti jirti khasaanii godhatanii jiran khasaanii godhachuu bira dabraniiti achirraa Siiriyaa keessatti assiqanii bika gartee buffer zone jaanii akka gartee namni tokkolleenu waraanni tokkolleenu naannoo kanatti hin dhiyaanne godhuudhaaf lafa biraa saamu jiran Siiriyaa keessatti dubagaa tan Erdoganitti as deebina Erdogan kun eessa jira hogguu gartee waraanni Israa'el magaalaa Siiriyaa tana akka malee haleelaa turan amata dabre samii irratti ni yaadattaniimi magaalaa Siiriyaadhaa waraanni Israa'el bar xayyaaraan akka ajaa'ibatti haleelaa turan akkasuma sanitti magaalaa Aleppo tana keessaas haleelaati turan Beirut faa maaliif gaafattan Beirut xiqqoo malee diigamaa jirti duuba maal haasawa jaarsi kun dhiiroo mee warreen gartee Erdogan jinni ijaan san ammaan tana isa jiran haa dubbatanii Erdogan daldala isaatii fi afaan isaati malee daldala isaa gartee daldala Israa'el hojii daldala guddaa qaba ammas isinii hime bar waraanni Tarkiidhaa 5,000 oliitu waraanni Israa'el wajjin Gaazaa keessa lola gaggeessaa ture tana hin irraanfatina kana anaa miti kajee nama gartee paarlaamaa biyya Tarkii keessa jiru
Okay, bikkuma gartee inni dhaabbatu kana dhaabbatee jee namtichi waraana 5,000 ol. So kanaas gartee quba qabaadhaadhaan isin jechu jira sararaa diimaa inni jechaa jiru kana gaame walumaanii eeguudhaaf teenyu. Okay, gabaabsee gartee xumurratti maal jeen abjuu warri abjuu Israel jaaruu barbaadu takka gartee Greater Israeli taniin amma dura gaa isinii himaa ture san Israel tuni gartee Greater Israeli jaarra yaani lafa babal'ifachuu barbaadanii isiniin jechaa ture. Babal'ifachuun isaan barbaadan tuni Egypt irraa haaftee ilaa Saudi Arabiyaadhaan Iraaqiin Syriyaa akkasuma sanitti Libanaan kana hunda gartee tan jala deemtu jechuudha. Okay, kana hunda keessatti akkasitti biyya godhachuu barbaadan kana hojiidhaan garsiisaati jiraniis. Okay, hojiidhaan garsiisaa jiran amma kunoo magaalaa biyya Libanaan yoo xiqqaatte lafa isaanii 130 fudhataniiti jiran. Namni tokko illee warra gartee UN fi international jinni fi international law maare international rule humaata kale non jiru nam tokko illee irraa dubbachaa jira. Warri European Union akka humaata kale hin jiretti dubbatan. Okay, akka gartee Raashiyaatti lallaban kanatti isaan Israa'eel lallabuu gartanii jirtani. So tanaaf gartee heerri addunyaadhaa hin jiru jaanii odeessaa jiran. Okay, gara haani no sababa sanitti gartee manaama gartee isin Israa'eel gudditti jaarra jettanii oofaa jirtan kuni isiniif hin mijaa'uu jeenitti gartee deebii godheefi jira. Walumaan harkuu teenya eenyuutu gartee dhugaan falmachuu jiraa fi eenyuutu afaanumaan kana hunda odeessaa jira jechuudha. Okay, na dhagayaa jirtan warreen mana keessa jirtan odoo jarri wanta nu duraan goone dhiiroo na dhagayaa jirtanii moo ifirraanfatanii jirtan akkami dubbiin tun ogun gartee Erdogaanii fi waa'ee Siiriyaatiif kan isinii hime xiqqoo gartee isin warri duraan quba qabdan beeyte warri kaan ammoo xiqqoo gartee ni mufattan maaliif dhugaa isinitti hin fakkaattu wanni isinitti himaa jiru kun. Ni raftanii irrafne lakkini jirtanii atuu sheer godhutti jirtu sheer godhi mee durso taap godha. Abdishakur si shawwanne lakki waa xiqqoo garuu yeroo harkadheetiin gartee ol bahee gaa yeroo takka bar sa'aata nafaa nama rafu jiru sirri baa kaasuun gaariidha beeku. Akkam jette? Dhiyeenya kana sa'a sadiifattiin dhufu jira akka keenyatti yeroon gartee dabarte yeroon sanii ati yaa sa'a tana sirreeffachuu qabna ni sirreeffannaaf shirjii. Sirreeffanneeti sa'a barbaachisaa dhufna. Every rapper called me yesterday. Okay. Oduutti aantuutiin isinii dabra kana sirra dhiifna. Mee durso waan takka isin garsiiseetiin kaa akkasitti hogguu gartee waan tana hogguu gartan maaltu itti aana booddee isiidha. Hogguun gartee kanatti isin garsiise booddee isiidha maaltu itti aana. Yeroo bareedduudhaan falmata abshira yeroo kana tanaan dhufuudhaaf tattaafadha abshirjii. Kuni arrantana beeka duroona gartee Ameerikaadhaati warri Iraan gartee duru achi keessa naqatanii jiranii
akkuma gaabeeytanitti kanaatutti aanaa jechuu. Okay? Torbaanuma kana droona kana yoo xiqqaate habba 5 akkan haleeluun dhaban torbaanuma kana keessa. Okay. Dubaga akkuma gartee isiniin jechaa jiru miidiyaaleen garaagaraa akka jechaa jiranitti let's see itti dhufna. So akka gartee amma warreen garaagaraa jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadha helikooптера keenya dhaawamee bu'e kajaansan kan hin gartee reebuun tanaa haasawaa jiru san lola kana babal'isanii eegaluuf jecha itti fayyadamanii jechaa jiran. Okay? Kana gartee amma gurrumarratti gartee dhagaya numa dhagaya amma fuuldura immoo itti dhufuudhaaf teenya. Ammaasis namni hedduun gartee yaada kana keessaafuu gartee karaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti barreessaati jiran. Yeroo dabartee tana keessatti wanni gartee Ameerikaan akkanatti lola kana lafarra harkisaa jirtuufis Iiraan dadhabsiisuudhaa fi ammaasis Iiraan dagachiisuudhaa fi jedhaniiti gartee odeessaa jiran. So amma gaa wanni itti aantu haleellaan tuni bikka gartee wal sossobuudhaaf odoon taane laal lolli kun numa xiqqaate malee beeka lolli deemaatuma jira. Jidduma gartee lolli akka duraanii sanitti deemuutti hin jiru malee lolli xiqqaan deemaatuma jira. Maaliif yeroo hedduu diroonannis ni dhaawaman akkasumas Iiraanis gartee waan haleeltu ni haleelti takkaa'uu Ameerikaanis gartee doonii isaanii dho'isanii ol naquu barbaadan amma guyyaa kaleedhaa yeroo magartee haasawaa turre san Ameerikaan doonii 4 gara Hormuz ol naquudhaaf tattaafatteeti turte. Eega helikooптeri isaanii haleelame booda laal. Kanarratti maal jechaa jiran Iiraan nu agartuu takkaa'u gartee raadaara isaanii gartee jaam gooneeti bira dabarrafaa jedhaniiti tattaafachaa turanii. Garuu immoo warri Iiraan irra dhaqqabaniiti doonii 2 isin haleellamoonni deebitan jedhaniiti gartee milikkatatti godhanii milikkata san eegaa kan booda dooniileen shirjattee deebite. Dooniin 2 immoo odoo bikka sanuu hin geenye if duuba deebi'anii jechuudha. Okay? So ammaan tana Iiraanis akkuma jechaa jirtu kanatti gartee